Radio Dandiaka, Radio Dandiaka, Ilesa Gubana Noite, Ifa Bafte Oduhaka, Ulahunduma Datoite, Idoya Konjiru Mara, Badia Magala, Badavi Gamo Jinafne, Adam Bafte Dugafdara. Radio Dandiaka, Radio Dandiaka, Ilesa Gubana Noite, Ifa Bafte Oduhaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kabajamtoota fi hordoftoota Radio Dandiaka egaa kan hordofaa jirtan qophii keenya guyyaa Arbiyaa yookaan guyyaa Roobii isiniif tamsa'aa jirtudha. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti dhimma adeemsa miidiyaalee yookaan sabaa himaa gubbaarratti akkaataa itti fayyadama keenya fi qabsoo uummatni keenya gaggeessaa jiru kana ilaalchise dhimma tokkummaa uummata keenyaa waa'ee tokkummaa uummata keenyaa jabeessan irratti akkasumas dhimmoota hin barbaachifne gama miidiyaatti as qabatanii gabbahuu irratti waan tokko obboleessi kiyyaa bakkalcha barii hojiidhaan marii gaggabaabduu tokko dhimmoota akka kanarratti taasisuu barbaanna. Ergaa akka miidiyaa raadiyoo Daandiyaaqatti ergaa yookaan dhaamsa akkuma kanaan dura dabarsaa turre dhaamsa gaggabaabduu hawaasa keenyanii fayyadan jennu dabarsuudhaaf bakkalchaadhaan istiidiyoo gubbaan gama toora bilbilaatiin wajjin jirra. Mee jalqaba bakkalcha simannaa. Bakkalcha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam Hamza akkam jirtu dhaggeeffattoota akkam nagaa keessanii. Nageenyi badhaadha alhamdulillahi rabbil alamin jirtu abba leenjisoo akkam afyaan keessan jajjabaattu fidamoo. Akkam nagaa jirtu Hamza mee akkami maalika naguma nageenyi rabbi irraa yeroo cufaa haaluma yeroo kanatti harkaanu qaba. Rabbiin nageenya keenya walitti nu aansu abbo. Gammachuun keenya inshallah bakka gayaa akka olii gaditti kanatti nafu yoo rabbi jedhe abdii rabbiya. يا رب إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا إن شاء الله وبلسكي بكلشا اللهم آمين. Egaa akkuma sagantaa keenya seensa irratti dubbannetti itti fayyadama miidiyaa ilaalchisee kanaan durallee ni yaadadha waggaadha qabuudhaaf deemaa jirra dhimma kanarratti marii taasifnee jirra miidiyaa kanarratti waan hawaasa keenya tokkummaa isaa jabeessu waan jaalala wal gidduutti nu urgeessu akkaataa miidiyaan alhamdulillahi rabbil alamin kun ni'ima rabbiin nu ooledha ummanni keenya jaarrota darbe keessa ukkaanfamee bakkumatti haasa'uu dhabee afaanni Oromoo argitee raadiyoo cabse jechuudhaan argitee cunqursaan meeqaaxeewwaniidhaan nurratti gaggeeffamaa ture hardhammoo argitee miidiyaaleen kun babal'atanii dargaggeeyyiin akka Mark Zuckerberg umrii isaanii waggoota 30 keessatti miidiyaa Facebookii argitee addunyaan cufii Oromoon cufii bakkuma hunda argitee ergaa walii dabarsuu danda'an ka sagaleen haasa'uu danda'an dur barruudhaan argitee namni keenyatti fayyadamaa ture amma immoo sadarkaa gulantaa barruun lakkii qofaa miti jechuudhaan sagalee argitee akkaataa ittiin download godhannu lakkii kan qofaa miti laayivuma gabbaatanii akka tiivitti kanatti wal dura dhaabbattanii kan ittiin haasa'uu dandeettan jechuudhaan teknooloojiin kun tolee argitee uummata keenya kanaadhaaf uummanni keenya sagalee argitee ummata sagalee roorrifame cunqurfameedhaaf sagalee bakka atti ta'an ummanni keenya biyya keessa dubbachuu dadhabe hawaasni keenya diaspora yookaan biyyoota alaa keessa jiru roorroo argitee ummata keenya gama toora kana dubbataa jira namu quuqaa argitee ummata keenya dubbataa jira garuu adeemsi teknooloojiin tole kana keessatti ammoo wantoonni tokko kan mul'atan jiran miidiyaa argitee tola rabbiin nu oole kan bifa kamiidhaan fayyadamna kan jiru keessattuu waan argitee tokkummaa ummata keenyaa jabeessa ummanni keenya kun ummata roorrifame ummata cunqurfame ummata jaarrotaaf argitee dhiitamaa ture ummata argitee woyyooma ta'aa osoo jirru hayyuu osoo qabnu beekaa osoo qabnu aadaa bareedduu argitee tokkummaa keenyarra nu jabeessitu tokkummaa keenya argitee walitti argitee nu hidhuu dandeettu osoo qabnu argitee diinni gargar nu harcaase diinni argitee kaattiin nu harcaase immoo ormo soon ta'e namuma keenyadhaan argitee nu harcaasaa ture jaarrata hardhallee immoo wannoonni akkasii kun argitee gama toora sabaa hima kana keessatti argitee ummata keenyaaf ajandatti dabaluudhaan ummanni keenya akka inni wal gaaga'u taasisaa jiranii mee miidiyaalee kana akkamitti fayyadamna wanto ummata keenya argitee tokkoomsuu irratti akkamitti hojjanna fakkeenya akka raadiyoo daandii haqatti dhimma ummata keenya argitee waan ummata keenya gama amantiin jabeessu haa taatu roorroo amantiidhaan ummata keenya irratti mootummaan biyya irratti gaggeessaa jiru duka bu'uudhaan
waan mootummaan kun hojjetu waan amantii kan cunqursuudhaaf inni ganama galgala taasisu saaxiluudhaan ummanni keenya amantii isaa akka baratu aqiidaa isaa akka beeku waan dandeenyu hunda taasisaa jirra jechuudha. Gama kaanidhaan immoo dhimmi saba keenya saba Oromoo immoo nu ilaallata maal jennaan sabni kun saba keenya saba bal'aa kanarraa dhalannee sabni kun saba keenya argite wanni saba keenya ammoo nu ilaallata waan saba keenya tokkoomsu hafuura argite ummata keenya walitti urgeessu waan dandeenye hunda argite roorroo mootummaan abbaa irree ummata keenya irra gaggeessaa jiru kan duka buune hamma dandeenyeedhaan argite gabaasaa jirra ummata keenya illee gama tokkummatti argite gama argite qabsoo inni biyya keessa gaggeessaa jiru kan irratti illee diasporaan ummanni biyyoota alaa keessa jiru akka inni tindhiisu akka inni jabeessu dhaamsa dabarsaa turree jirra ammallee immoo wanni addaa immoo guyyaa hardhallee dabarsuun hin jirtu obboleessi kiyyaa bakkalchaadhaaf maayika kennuuf deema waan kanarratti kaleessallee miidiyaa kan yoo fayyadamnu argite miidiyaa kan itti fayyadama maaliif fayyadamna waan ummata keenya jabeessa akkasumas ummata kana keessatti ammoo warroottan hojii qabsoo kan argite fuulduratti ba'uudhaan argite tindhinsaa jiran jajjabeessa jiran aktiivistoota hedduu qabna rabbiin isaan irraa haa jaalatu hojii jabaa hojjetaa turanii hojii jabaa hojjetaa jiran hundi isaanillee argite waan wal jabeessu waan wal utubu irratti argite akka isaan jabaatan malee waan wal diigu waan wal argite wal balleessi haa taatu waan wal qeeqa haa taatu waan ummata keenyallee hin fayyadne waan aktiivistoota sanallee hin fayyadne wantoota akkasii irraati akka fagaatan argite hundi isaanii waan hawaasa keenya fayyadu akka dhaamani akka argite akka dhaaman akka jajjabeessanidha dhaamsi keenya yeroo mara ummanni keenya gabrummaa hama jala jira gabrummaa kana jala baasuudhaaf hundi keenya gahee keenya haa baanu dhagaan nu darbin hundu diin irratti akka ta'u argitanii haasawaa keenya keessatti illee waa hunda keenya keessatti illee of eeggannoo akka taasisnu waan akkasii dhaamuuf immoo wanni akkana kun immoo argite gara kamiin furmaata argatama irratti mee waan dubbadhu qaba mee obboleessi kiyya gaazexeessan bakkalchi barii waan kanarratti inillee waan dhaamu qaba waan akkaan argite kanaan durallee dhaamaa ture har'allee immoo irra deebi'uudhaan immoo argite dhaamullee waan qabuufidha sagantaa marii kana kan qopheessineef mee bakkalcha waan kanarratti mee yaada kan kee bal'isiiti mee irraa nuu qoodi hedduu galatoom jazaakallahu khairan. Jazakallahu khairan Hamza dhugumatti baay'ee galatoomi iddoo cufaa haalaan tuttuu'ee jirta nama galuuf dhugumatti hawaasni keenya akka xiyyeeffannaatti kennu kan anillee yaadachiisuu barbaadu. Dhimuma ati jette kana babal'inaan haasa'uudha malee wanni kanarraa achi hafee hin jiru. Akkuma ati jette miidiyaan kun bifoota adda addaatiin jira akkuma namni hedduun isaanii beekan. Miidiyaan karaa barreeffamaatiin, karaa viidiyootiin, karaa sagaleetiin, karaa ammallee fakkeenyaatiin bifa adda addaatiin ergaa garaagaraa dabarsa. Akkuma oolee buluun bararraa baratti wanni cuftuu akkuma fooyya'aa deemaa jiru teknooloojiin keessa seenuudhaan dhimma miidiyaalee babal'isuun ammallee haala itti fayyadama salphaa taasisuun miidiyaan kan duraan iddoo tokkotti ilaalan namoonni murtaa'an qofti itti fayyadaman hubannaa irraa argatan kan ture amma harka nama cufaatitti deebi'ee jira. Karaa kanaan akkaataan itti fayyadama miidiyaatii fi gosaalee miidiyaa babal'atuun waan gaarii tokko akkuma beekamu wanni cuftuyyuu waan gaarii fi waan hamaa walafoo deemaa yookaan advaanteejii fi disadvaanteejii waan jedhamu walafoo deema jechuudha wal bira deema. Kana jechuun kiyya maali akkaataa itti fayyadama kennaatiin yoo nuti akka silaa eeggamu malee akka dhuunfaatti illee nullee nu fayyada yookaan akka walootitti yookaan akka guututti illee nu fayyada jennee yoo xiyyeeffannaatti kennee bifa saniin itti fayyadamne miidiyaan akkuma argaa jirru ammas argaa turres keessattuu waa'ee hiriira mormii sabni Oromoo taasisaa jirutti nuti akka Oromoo tokkotti ka addunyaa yoo dhiifne bu'aa guddaa nu buuse jechuudha. Karaa salphaadhaan itti fayyadama san keessa karaa salphaadhaan akkaataa namni odeeffannoo walii dabarsanii fi odeeffannoo qabatamaa suur-sagaleedhaan walii erguu irratti daddafee hatantamaan dhaqqabuu irratti kun waan bu'a qabeessa yookaan advaanteejii kan jedhamu san jechuudha. Karaa biraatiin immoo waan disadvaanteejii yookaan immoo waan bu'a dhabeessa waan fayyadne waan waa diigu jechuudha. Tunis akkaatamaa itti fayyadama namaa irratti kan hundaa'udha. Yoo nu akka malee itti fayyadamne, yoo nu waan malee itti fayyadamne, wanni sun immoo faallaa waan diigumsaa ta'a. Waan tokkummaarra nu yaamu irra waan diiginsa nu yaamu ta'a. Waan jabina nu kennu irra waan akka nu diigu ta'a. Akkasumas waan fuula duratti nu oofu irra gara duubaa waan nu deebisu ta'a. Bifa kanatti lamatti yoo addaan qoonne yeroo cufaayyuu atis ni yaadatta yeroo hedduu asillee dhimma irratti kennaa turte.
Tokko osoo hin taane aktivistoonni Oromoo hedduu akkasumas aktivistoonni addunyaa cuftuyyuu dhimma itti fayyadama miidiyaa kana afaan cufaanuyyuu namni hundumtuyyuu saba isaatiif ibsaa ture. Reediyoon Daandaqaallee miidiyaa hawaasni Oromoo qabu keessaa isa tokko yoo jechuu irra taree isa duraatti argaman keessaa isa tokko yoo jedhe baay'ee afaan guuttadhee waan itti amanu. Kanaafiyyuu hawaasni keenya haga dandeenyeen walirra beeynaa osoo hin taane wal yaadachiisuu fi wal afoo qabuu keessattuu hawaasni musliimaas ta'e hawaasni qaama tokko afaan tokko akka daawwiteetii tokko keessatti of argaa. Rakkinni tokko qabu tokkotu argee karaa toltuudhaan karaa bareeduudhaan yoo itti hime akka inni jalaa hin dogongorre akka inni hin midhaafatu wal yaadachiisa jedhu hawaasni tokko. Kana waan ta'eef akkuma itti beektu miidiyaan kun duraan akkanatti salphamatti hawaasa gadi hin bahu. Fakkeenyaaf viidiyoo sagalee haa fudhannu haa jennu yookaan reediyoo fi televezyiiniitti yoo deebine dur itti gaafatamtoota hedduu bira dabraa kutaa gulaalaa isa cimaa duraati itti gaafatamaa dhumaa bira yeroo gahee gulaalamee mallattaa'eeti. Kutaan kun yookaan sagaleen kun yookaan viidiyoon kun yoo gadi bahe hawaasa keenya waan odeeffannoo gahaa kennuuf immoo waan oduu bareedan isaan quubsaadhaan subarraa waan fagaateen hawaasa keenya fayyadu immoo waan hawaasa kana hawaasni kun babal'aadhaa hawaasa kana keessa murna inni tokko jira moo bifa madaalawaa ta'een ni ta'aaf moo hin ta'u irratti gulaalaa irratti adeemsifama jechuudha. Daangaa keessa dabranii warroonni gulaalessan akkaataa loqodaa eegan akkuma beekamu fakkeenyaaf Oromiyaa haa fudhannu kan biraa fakkeessu dhiifne naannoon garaagaraa loqoda adda addaa qabaa yeroo miidiyaa irraan tamsaastu loqonni kun naannoo kanatti akkam ta'a hiikni isaa akkam ta'a yoo hiikni kun loqoda naannoo biraatti hiika hin tolle yookaan immoo hiika inumaa faallaa sanii ka ta'u taate jecha waal ta'aa barbaadamee fi akkasumas miidiyaan immoo jechoota warra uuman keessaa isa tokko jecha duraan hin fayyadamin illee miidiyaadhaan uumamuu ni danda'a karaa miidiyaatiin gurra hawaasa cufaa bu'a jechuudha. Bifa saniin ka gulaalamee wanni cuftuu hawaasa gadi bahaa yoo wanni tokko argamee wanni sun immoo dubbachuu isaa irra hambisuun irra barbaachise keessaa hafa jechuudha. Gulaalaan bu'aan isaa kana. Maaliif bu'aa yoo inni himame buusu irra osoo wannummaan sun illee qabatamallee ka ta'u taate bu'aa yoo inni himame buusu irra miidhaan isaa ka caalu taate keessaa hafa jechuudha. Gulaalaan bifa kanaan gulaalessa. Amma akkuma reef jechuu yaalletti namni cuftuu mataa isaatiin eenyumtuu ka isaan gulaalle waan isatti fakkaate waan isatti mul'ate beekaa ta'innaa beekuu malettillee ta'innaa gadi bahee dubbata jechuudha. Yoo inni gadi bahee dubbatu jechoonni isaa kun yookaan sorgoo qabaachuun malaa tokko garbiraatti hiikaa tokko qajeelatti hiikuun malaa tokko faallaa akka waan isarra xiyyeeffatee fakkaatee hiikuun malaa asitti immoo wal dhabiinsa wal faalla'iinsa yaada gara garaatitti wal qoodinsa fida jechuudha gulaalamuu dhabuun. Kanaafuu sooshaal miidiyaa yeroo ammaa bifa viidiyootiin akkuma beektu feesbuukiin miidiyaa isa dhuma bahe jechuu ni dandeenya. Kun waan xixiqqaan haa jiraatu illee fakkeenyaaf Tiwiitar isa dura bahee yoo dogongoruu baadhee bara 1990 dhumarratti feesbuukiin bara 2004 yoo dogongoruu baadhee ka bahee achirraa eegalee fooyya'aa waan dhufeef hedduma sanirraa iyyuu icciitiin garaagaraa ka hawaasa keenyallee gadi bahuu ture gadi bahuu eegalee ka duraan walgahii irratti haasa'amu golatti haasa'amu dho'isaan haasa'amu warroonni dho'isaa kan keessa turanillee gadi bahanii icciitii kana baasuudhaan hawaasni wal faallessuu afaan wal faallessuu bifa adda addaatti seenee akkasumas immoo namoonni itti fayyadama isaa bifa bareedan itti fayyadaman akka hawaasni kun walitti dhiyaatu walitti dhufu yoo walitti gurmaa'e waa dalagee mul'isuu danda'ullee karaa saniin fayyadamuudhaan hawaasa keenya kan fayyadanillee ni jira. Jechoota kanneen cufa wanni ani jedheef yaadachiisuudhaaf malee namni hundi waan kana hin beeku jechuu kiyyaa miti. Garuu tibba kana as aanaa kana jechuudha ji'oottan kanneen dabran kanneen keessa waa hedduu deemaa jira. Haasa'aaleen garaagaraa miidiyaa irratti deemaa. Tarii namni haasa'u kun tolchumaaf haasa'uu ni mala. Garuu namoota biratti bifa biraa ta'ee mul'atu ni mala. Kanaafuu waan haasofnu san dura itti yaannee akkuma reef jedhee soogoo fi sorgoon isaa laalamee dubbachuu moo dhiisutu irra bu'aa qabaa laalamee hawaasa itti dubbatu illee laalamee bakkee fi eenyu ani hoo namni dubbatu kun ani eenyu jedhee of laalee namni kun of madaalee yoo dubbate irra daran baay'ee bareedaa akkasumas hawaasa keenyallee odeeffannoo waan gabbisuu fi hawaasa keenya waa walitti dhiyeessuudha jechuudha. Yoo immoo oluma kaannee bifa aariitiin haa ta'u bifa morkaatiin haa ta'u bifa fakkaatee namatti fakkaatanillee haa ta'u bifa
takki dhugaa barbaachuuf jecha dhugaan kana jedhee waan tokko gad ibsuudhaaf namni biraa immoo kan dhugaa sana hin hubatin faallatti hiikuudhaan naa ta'inna bifa adda addaatiin kan hawaasa miidhaa irra geessu haasofni tokko tokkoo fi jechoonni tokko tokko miidiyaa irra dhagamaa jiranii kun waan nuti dhagahuu hin barbaanne waan hawaasni Oromoo dhagahuu hin barbaanne yoo ammaa kanatti hawaasni Oromoo wanni inni dhagahuu barbaadu bifa kamiinuu haa ta'inna eenyurraayyuu haa dhufinna abbaan kumuu haa dubbatu daangaa sabni Oromoon ta'illee ka dubbatu taate waan Oromoo walitti hindhisu waan Oromoo walitti fufu waan madaa Oromoo jidduu Oromooti haqu kana jechuun nuti gara bifa amantiitti illee yoo deebine dhugumatti miidiyaan kun miidiyaa amantii Islaamaa tokko kana jechuun waa'ee amantii Islaamaa qofa deebisuu don taane hawaasa keenyallee waan isa gabbisu waan isa barsiisuu irratti hin xiyyeeffata akkuma namni cuftuutu irraa quba qabu namni daangaa yoo namni tokkooyyuu namni lamaa wal lole namni sadaffaa kun nama kana yoo araarsu nama kaan toltuu isaa irraa dubbatuudhaan abboo namni kun barsiisuuba waan akkana yaada akka ati guddattu si barbaada akka ati jiraattu si barbaada akka ati beekumsa gahaa argattu si barbaada akka umriin kee dheeratu sirraa dubbata jedhee bifa kanaan laala homa namni sunuu hin jedhin fakkeessee bifa qulqulluu ta'een itti himee bifa kana walitti araarsee walitti maxxansa jechuudha. Yeroo ammaa kana wanni argaa jirru baay'ee dubbachuullee waan nama sodaachisaati garuu mootuu yoo cal'isanillee daranuu hammaataa deemaa jira. Irra caalaan nama jibbisiisu keessaa namoonni jechoota garaagaraa bifa haashtaagiitillee haa ta'u bifa adda addaatiin jecha namaan hin malle miidiyaa irra ka'oofan agarraa. Kun kara rabbiittillee kara namaattillee kan fudhatama qabu miti. Eenyuun haa ta'u namaan diina jechuu namaan immoo saba jibban tokkotti maxxansuu fakkeenyaaf namaan wayyaane jechuu Oromoo wayyaane waan jibbuuf wayyaaneen kun isaan biratti jibbama ta'uu deemuu ni mala nuuf arraba ta'a malee isaan biratti arrabaa miti maqaan kun isaan tuma gaafate garuu mootu wayyaane jechuun namni kun sabaan Tigree ta'uudha. Garuu Oromoo kana abbaa beektu ka abbaa isaa torban beektu wayyaane yoo jetteen ati nama kijibaadha jechuudha. Nama tokko yoo gochaan isaallee gochaa wayyaane ta'e gantuudha jechuun ni mala maxxantuudha jechuun ni mala ergamtuudha jechuun ni mala namaan ol qanii wayyaane jechuun diina jechuun nama dhiiga kee hin ta'ini akka itti nama galchuun sun waan nama gammachiisu miti keessattuu namoonni keenya namoonni gurdaan namoonni kabajaa qabnuuf hawaasni isaaniif kabajaa qabu wantoota kanarratti hawaasa keenya irratti xiyyeeffatuudhaan hawaasni keenya jechoota akkanarraa akka of eegan afaan hamaa walitti daddarbatu irraa akka of eegan gorsuun dirqama beektota keenya cufaati akkasuma aktiivistoonni keenya cufaayyuu osoo eenyuyyuu addaan hin baasin aktiivistoonni warroonni haqa keenya addunyaatti mul'isuuf ifaajaa jiran tokko lama waan jedhanii miti kanaafiyyuu waan irratti xiyyeeffannaa baay'ee nama barbaachisaa jechuu barbaadetti Hamza. Hedduu galatoomi bakkalcha qabxiiwwan hedduu kaaftee jirta ibsa bal'aadha kan kennite waan kanarratti anilleen heddullee waan dabaluun qabu ammoo waan tokko lama irratti yoo argite waan kana xiqqoo as bal'ifnee yoo ilaalle argite wanni kun argite maal nu fayyada waan tokko fakkeenya nama tooruma feesbuukii dhuunfaa kiyyaati wanni kun argite toora feesbuukii dhimma kiyyaa kanarratti yaada barbaade ibsachuu mirga guutuu qaban ummanni Oromoo wanni beekuu qabu tokko ummanni keenya kun bal'aadha akkuma argiteen godinaan gargar fagaan aadaa adda addaa qabaachuun keenya ni mala akkaataa yaada ittiin ibsannu adda addaa qabaachuun ni mala fakkeenya loqonni keenya kulleen akkuma argitee bakkoota adda addaatti wal dhabu akkaataa yaada ibsachaa keenyallee mumkin wal dhabu ni mala garuu waanuma kana keessa immoo ummanni keenya Oromoo kun argitee waan safuu jedhamu bakkuma hundatti argitee qaba sirna gadaa kana keessatti argitee ummanni keenya kun bakkuma hundatti waan isa wal simsiisu waan hedduu qaba akkaataa ittiin dubbannu akkaataa ittiin haasofnu keessatti yaada adda addaa qabaannus abbaan tokko fakkeenya yaada ofii woolii ofii irratti toora sabaahima argitee feesbuukii isaa irratti yaada isa yoo ibsate namni kun yaada isa ibsatu isaadhaaf jechin taani tokko nama sanitti darbamuudhaan qabu fakkeenya namni sun yaadi sun itti amane yoo inni ibsatu taate yaada isaa san irratti argitee yaadni kun sirrii miti jennee obbolummaan qajeelchuuf eenyullee haa ta'u toora sabaahima kamii irratti obboleewwan keenya fayyadaman dhiira durballee haa ta'anu warroottan aktiivistootallee haa ta'anu warra gajjallaa jiranillee haa ta'anu hunduu argitee waan dhimma Oromoo kana Oromoo ta'uu isaa qofaaf argitee waan Oromoo irratti namuu hin dubbadha wanni Oromoo na ilaallata jedhee ka waan Oromoo irraa dubbatu safuu haa eeggatu ka deebii kennullee safuu haa eeggatu Oromoo kana wanni an dubbadhu maal fayyada laata tokkummaa Oromoo kana jabeessa argitee qabsoo keenya bilisummaa argitee ganamaa galgal itti wixinfachaa jiru kan namni keenya irraa du'aa jiru kan jabeessa waan kan galmaan ga'uuf deema wanni an irra dubbachuuf jiru kun kana haa ilaallatu
ka deebi kennu sunilleen abboo obboleessa kiyya kan namni kun nama Oromooti intalti tun intala Oromooti ilaalchi siyaasaa isi adda ta'uu danda'a ilaalchi siyaasaa kiyyallee ka biraa ta'uu danda'a garuu kun cufinu argite wanni nu irraa dubbannuuf wanni irraa argitee iyyaa jirruuf Oromiyaan tun argitee akkasiin bilisoomtuuf biyyittiin teenna sun argitee akkasiin gabrummaa jalaa baatuuf kaayyoo kana ala kan qabu inni nu waan biraati gaa inni waan biraati ilaalcha keessan galu namni Oromoo tokko kaayyoon isaa guddaan argitee ka anni har'an namni keenya irra dhumaa jiruuf ka alaatillee namni argitee iyyaa fi jiru ka argitee sadarkaa gurguddaa irratti warroottan atleetiksii keessa argitee fi ka akka Fayyisaa Leellisaa lubbuu isaanii maatii isaanii qisaasanii argitee gabbaanii iyyaa jiranuuf ka Oromoon argitee hiriira ba'ee irra dhumaa jiruuf ka har'a kunoo Amboo hamma Ginciiti argitee kutaaleen garasiin jiran hundi isaanii suuq isaanii cufatanii garaa argitee cufanii argitee gabaa isaanii cufatanii ta'anii wanni takkalleen hin jiru Oromoon abbaa biyyaa akka ta'uuf Harargee irra ka daangaa irratti dhumu ka argitee Booran irratti ka daangaa irratti dhumu ilmaan teen argitee ka Arsii keessa tobbaa jiran ilmaan teen ka Wallaggaa Tashawatti dhumaa jiran ka Baalee irratti dhumaa jiran ilmaan teen argitee ka Walloo keessatti illee dhumaa jiran daangaa irratti wal qabanii ka dhuman Affaar wajjin ka wal hudhanii wal qaban cufinu argitee Oromoon akka abbaa biyyaa ta'uuf ka Jimmaa iloo abbaa Booraa keessatti argitee namu cufinu falmataa jiru waan dandaheen Oromoon abbaa biyyaa akka ta'uuf waan kan irratti ammoo argitee wal sakaalan hin barbaachisu hundumtu kenna walii galla ka akka malee deeme eegi jiraate hanqinnan qabna hanqinni nu qabnu maali Oromoon biyya jiru gaaddisa wal himata an fakkeenya ganda barbaaddee dhatte dargaggeessi tokko ummata eegi jeeqe ummata eegi rakkise biyyi jaarsa qaba jaarsa teessisee argitee nama qoratutu jira gurbaa taa'ee abalu taa'e maal wanni ati itti deemaa jirtu akki ati deemaa jirtu sirrii miti abboorraa dhaabbadhu hin dhageettan dhiiroo wal dhageettetti jira waan walitti himatanutti jira namni waan kabaju qabu of duratti hanqinnan qabna gama diyaaspoora kanaaf gama toora sabaa himaalee kanaan abbaan hin jiru jaarsi hin jiru ka waan kan walitti argitee urgeessu afaan walitti qajeelchu hin jiru namoo akka bahe akka saataatetti haasawa ka akka saataatetti argitee haasa'uuf nama abaaru kan ka qabee argitee gorsu hin jiru abboo dhaabbadhu akka malee deemaa jirta akki adeemaa jirtu siifillee ummataafillee waan bu'aa baasa miti akki tun nuun taatu akka nuu ta'utti deebi abboo akkanaa miti abboo atilleen akki addeebisi sun akkanaa miti akki sun siin maltu akki kun akka ummata keenyallee miti akki nuun margitee abbootiin teenya kaleessitti fidamaa turtee miti akki kun nuun malu sabaafillee malu wal xiqqeessuu taati wanni kun argitee akka kanaa miti akkaan ta'uu qabdii jaarsi jedhu hin jiru gara alaa kana keessa wanni argitee amnuu dhabaa jiru wanni rakkoo taate namni tokko rakkoo ni uuma namni tokko badii ni balleessa shakka hanqabu ilmi nama kun guutuu miti argitee akka hanqinna qabu beekamaadha namni kun yoo hanqinni kun irratti argame maaltu gorsa maaltu sirreessa wayitu sila jiraatu qaba waldaan waan kana walitti fiddu hin jirtu afooshan argitee waan kan qajeelchuuf deemtu hin jirtu jaarsi argitee waan kana qajeelchuuf gidduu keessa seenee wasirreessu argamaa hin jiru kun hanqinnaadha ammoo amma sun argamtutu ummata kenna yaa dargaggeessa kenna ka beekumsa qabdu yaa hayyuu biyyaa akkaataan ati ittiin deemaa jirtu waan ummata kenna fayyada xiinxaliif laali wanni immoo addeebisaa jirtu Oromoo fayyada sallaali ايجي ارجتي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أبو رسول كان عليه الصلاة والسلام نجيني في رحمة ربي سارت هاجراته نمتجان ارجتي يوم القيامة في ربي تلي أمن يودبتي وان خيريك أبدو وان دنسا وان بريدو هادبتو جدا يوم وان بريدو وان خيريك أبدو دبتشون دندين هاجل إسو جدا هاجل إسون تنبر وان قدوف كيسا قبدي تليس إرقا قدوف كيسا قبدي يا أبولي وان آكرا يا أبولي وان إلمان تين إلمان أرمو وان إنو دبر ساجرتون يو دندين دنسا دبنو يو دندين هاجل إفتو أكا كان إدان ماكو مريفو اللي إرجبه سويالي أمني كينا هنكينن قبه أكا دياسبورا كنا كيستي أبان قبه wanni kun immoo irratti hojjetamuudhaaf yaaliin akka argitee Oromoo leadership convention gaagaawollee ataatu wanni akkana kun argitee walitti dhufeen uummata keenya hayyoota keenya kun barbaachisaadha namu siyaasa adda addaa hordofuun ni mala namu ilaalcha adda addaa qabaachuun ni mala garuu kun waan biraati wal sakaaluun wal gufachiisuun wal abaaruun wal hinaafuun waan biraati kun badiidha fakkeenya obboleesskiya bakkalcha barii rabbiin gahumsa isaaf kenne qaba bakkalchi gahumsa sasaniidhaaf hawaasa yoo tajaajile abboo bakkalcha jabaadhu jedhee irratti jabeessuu qaba malee bakkalchi akkamiin na durse bakkalcha kan argitee irra aanuudhaaf waan kana hojjechuu qaba jedhee ani argitee bakkalcha sakaaluudhaaf yookaan bakkalcha irra aanuudhaaf deemuu qabu abboo rabbiitti saa laaffisee bakkalcha jabaadhu bakka jirtutti anilleen abboo waan sii laaffise kan rabbi naa laaffisuu baatullee
waan ammoo rabbiin naa laaffise qaba waan kanaan argite anilleen sifaana jira anilleen si wajjin jira jedhee bakka tindhisuudha qaba speciality namu kennametti jira speciality namuuf kenname eenyullee walirraa fuudhuu hin danda'u eenyullee wal qolchuuf argite wanni nu hojjannu hin jiru nu hunduu wanni nu hojjannuuf takka ummanni islaamaa argite akka miidiyaa kanatti cunqursaaf roorroon ummata keenya irratti jiru akka nurraa dhaabbatuuf ummanni keenya akka ummata kamuu mirgi amantii isaa kabajame akka jiraatu kan ummanni keenya ummata kamuu irraati addaa miti xiqqallee miti mirgi namummaa eenyuuf kenname nurraa mulqamuun qabu kanaaf qabsoof kaayyoo biraan qabu kanarratti argitee duuba wal sakaalliin hin barbaachisu an waan dandahuun hawaasa kiyyan tajaajila bakkalchi waan danda'uun hawaasa isaa tajaajilu fakkeenya garasuutu fa waan danda'een hawaasa isaa tajaajilu an sakaaluun barbaadu Dr. Tsaggaayee Araarsalleen akkanuma Dr. Awwal Qaasimalloon akkasuma Jawaarilleen akkasuma namu speciality qabuun hawaasa isaa haa tajaajilu tajaajila hawaasa kana keessatti ammoo wal murree wal sakaallee walirra aanuuf deemuun qabu aktiivistiin kamuu namu waan dandaheen hawaasa isaa tajaajilu akkaataa yaada ibsachuu keessatti ammoo waan hawaasa keenya fayyadurra taajabaannu waan hawaasa keenya argitee qabsoosaa fuulduratti hineessine irratti argitee yeroo keenya gubuun hin barbaachisu akkaataan immoo walii galtee yoo dhabamte nama nu gidduutti sirreessu argitee wanni kun ammallee argitee qaama ilaallatu biraan qabu aanumaaf argitee isiniidha hawaasa keenyadha keessattuu abbootii amantaa keessattuu hayyoota amantaa keessattuu jaarrolee gurguddoo biyyoota alaa keessatti jirtan itti gaafatamummaa gurguddaa qabdan dargaggeessi kun argitee speciality ni qabu guddootu jira wanni nau isarraa hanqatullee qaba waan isarraa hanqatu kan guutuudhaaf jaarsa biyyaa akkuma argitee gaaddisatti argitee jaarsi biyya nama teessise argitee akkanan jirtu akka deebi yoo akka deebitu baatte bar jaarsa keenya si abaarraf hamma sadarkaa si abaarutti dhaqqaba abaarsi jaarsaa hamaadha safuun argitee ummanni keenya argitee safuu qaba jaarsiin dhagahama jaarroleen biyya alaa keessatti umrii dheeraa fixattan umrii dheeraa argitee sadarkaa yuuboma geessan hojiin teessan ta'araarsu ta'uu malti malee hojiin teessan argitee ka dubbii walitti laaqanii obboleewwan walitti hammeessu ta'uu hin qabdu jaarroleen yuuboma dhaqqabdan ka biyyoota alaa kana keessa jirtan ka haasaa Oromoo beektan akkaataa qorannoo Oromoo beektan obboleewwan dargaggeeyyii beektota kichuu amma argitee biyyaata argitee lafaa kaate qeerroo kana ka argitee hojii gubbaa jirtu kana gaaddisaa ta'a walitti qabaa walitti turgeessaa wasirreessaa jechuun barbaada dhumarratti kun hunda keessan ulaallata warrootan jaarrolee gurguddoo akkasumas argitee dargaggeessilleen argitee ka jaarsallee ni jira jaarsi argitee ka mataa arrii qofaa miti jaarsi ka argitee ka onneen isaa arraa'ellee ni jira dargaggeessi argitee sirnaan argitee teessisee nama qoratee argitee haqa eenyullee kaammiini haqaaf ka dubbatu waan Oromoo fayyada waan qabsoo teenya duratti tindhisa qofa ka dubbatu jaarsa akkanan nu barbaachisa murni siyaasaa kamillee faarsuuf hin jirru nu murni siyaasaa kamillee hin deeggaru miidiyaan kun miidiyaa walabaati sagalee hawaasaati akkamiin qabsoon ummata keenyaa birxabaati waan jedhu irratti argite sagalee hawaasa keenyaa dhugaa hawaasa keenyaa dubbatuun ala murni siyaasaa nu deeggaru ilaalchi siyaasaa argite akka dhuunfatti namni miidiyaa kana gubbatti jiru qabaatu ni mala ilaalcha dhuunfaa ilaalchi akka miidiyaatti immoo miidiyaan kun miidiyaa hawaasaati ilaalcha siyaasaa kamillee irraa bilisa dhugaa hawaasa keenyaa dubbanna dhugaa hawaasa keenyaa jaarrolee dubbatan dhugaa hawaasa keenyaa argitee dargaggeeyyii dubbatanuuf dhaamsi keenna dhugaa hawaasaa hin jallisina dhugaa hawaasaa ifatti baasaa obboleewwan dhugaa hawaasaaf dadhaban walitti urgeessaa malee wal gargariin fageessinaa dhaamsa kiyya egaaf bakkalchilleen akka goolabbittillee hangama kiyyaadhaan heddullee dheerachuun barbaadu bakkalcha dhiifamna irraa ta'e isaa dheeras irraa fudhadhee atilleen dhimma kanarratti akka goolabbitti furmaanni ummata keenyaaf maalidha waan jedhu yaada kan kee akka goolabbitti nu gumaachi. Baay'ee dhugumatti Hamza baay'ee galatoomii wantoota barbaachisoo hedduu keessa bal'inaan tuuxee jirta akkuma Oromoon jettu kwa nama itti malee ittiin hidhani yaanni keenyas ta'ee waan nu jechuu barbaannes namni gara biraatti hiikullee ni mala garuu akka nuti hiikuu barbaanne walumaa galatti waan hawaasa keenya walitti dhiyeessuu fi walitti fiduu irratti haa xiyyeeffannuudha yaanni keenya jechuudha. Hamza dhugumatti galatoomii asirratti akkuma reef jedhe dhugumatti nuti saba addunyaa kana guutuu irra jiru keessa nuti ija biraatiin yoo of laallee ummata yookaan hawaasa fafa keessa jiru dhugumatti namni beeytee yoo wallaala ofii wallaala'uu akka wallaala isaa hin beekne namni sun daran wallaalaadha rakkina nama harkaa qabu yoo hin beekne rakkina saniifillee furuuf hin deemu nuti hawaasa biraatti of qixxeessinuu baay'ee nurraa hin eeggamu jechuun kiyya maali namni hagana bay'atu bal'innuma ofii kana himaa oolu qabeenyuma ofii himaa oolu dandeettima ofii himaa oolu
dachee haga bakkee iddoo mana takkatti jaranii hin qabne abbaan biyyaa abbaan barbaade abbaa biyyaatti ta'ee yeroo fedhetti si fannifee yeroo fedhetti si hidhee yeroo fedhetti rakkisee akka fedhetti taphatu silaa gadi baanee keessattuu akka icciitii keenya ka garaa keessallee alagaan kan jibbullee ka waa'ee keenya hin beeynellee ka hin dhagahinillee beekutti afaan alagaatiin afaan arabaa haa ta'uu afaan ingilizii haa ta'uu afaan faransaay haa ta'uu afaan biyyoota ollaa haa ta'uu icciitii keenya gargar baafnee addunyaaf qooduun kun fafa hagana hin jenne silaa osoo akka maannuun jedhanii keessaa bahuu baannee ilmi namaa kun gaafa maannuun jedhanii keessaa bahee ilma namummaa keessayyuu bahee jira. Kana jechuun maali? Maannuun jedhanii maali? Yoo kana jedhe dubbiin kun akkamitti taate? Yoo awwaan kana godhe maannuun jedhan akkamitti ilaalan? Diina kaabaa kibbaan bahaa dhihaan qabnu kuni waan wal barsiifnu miti. Kanaan akka nuti baay'inna malee akkuma kiisifnuu baay'ateef odaa hin buqqisu jedhan san uummatuma akkasii taanee akkasiin durallee hafne akka waan san goola buttu nu hin deemneef jecha icciitii garaa kennaa jiru kan mootuu irratti walii galuun malu afaan diinaa kaa'uun kenna baay'ee waan nama suukaneessuu fi waan nurraa hin eeggamnedha. Kanaafuu itti fayyadama sooshaal miidiyaa keessatti waa'ee dhimma kennaa obboleeyyan wal ilmi haadha takkaa keessaa gadi baate wal dhimma Oromoo lamaanii hedduutti uma fedhoo haa ta'u afaan biraatiin haa ta'uun icciitii keenya diina laatu yeroon afaan biraatiin haasofnu dhimma keenya rakkina keenya akka namni nuu beekuuf jecha afaan biraatti ni fayyadamne garuu dhimma jidduu keenyatti seeteedhaan fakkaateedhaan wal falmii hedduu seene afaan alagaatitti sooshaal miidiyaa bifa kamiinuu itti fayyadamuun icciitii keenya hagam akka nu beeynuuf hagam akka nu geenyullee addunyaa nu hin beekne fi diina keenyatti illee himuun baay'ee fafa guddaadha. Warroonni waan akkanaa kana asiin dura raawwatan yabooti waan biraallee isin hin jennu irraa gabaabbadha. Warroonni asiin dura ittiin seenin akkuma qaruuteen nama irratti jiilaa gowwaan ofirratti jiilaa jedhan nama biraa irratti ilaalaatii waan kanarraa gabaabbadha. Ammallee ilmi namaa kun yeroo beekumsa qabaate wanni ati barattuuf yoo dhimma mataa keetiif oohaaf ta'e barumsi kee haga feete yoo baratte namni dantaa barumsa keetii irraa qabu hin jiru. Garuu hawaasa kee haga danda'een haga rabbina laaftiseen waan danda'u ni qarqaarattee yoo baratte ati nama hawaasni jala deemuu fi nama hawaasni ergaa isaa gorsa isaa ajaja isaa dhaga'u ta'uu qabu. Kana ta'uuf barcuma kabajaa abbatu uf jalaan deemataa akkuma jedhan hawaasa keenya hedduutti kabajamee akka hawaasni keenya ergaa isaa irraa fudhatu ta'uudhaaf wantoota hin barbaachisne irraa fagaatuun dirqama aktiivistootaa fi beektota Oromoo cufaati. Akkasumas hawaasni keenya kuuwwanis warroonni karaa sooshaal miidiyaatiin waa barreessuu dandeettan, sagaleedhaan dhufuu dandeettan, viidiyoodhaan yaada keessan kennachuu dandeettan, yaadni kennachuun, yaada keessan ibsachuun mirgaa fi bilisa namni nama daangessu hin jiru. Garuu namoota tokko tokko oluma kaanee yoo waa arrabsines maaliif ilma namaa kana waan foon keenya ta'een akkuma reef jenne waan Oromoo ta'een waan diina hin ta'iniin gochi isaallee diina haa ta'u. Waan inni diina hin ta'in maqaa diinaatti moggaafnu borummoo waan rabbi hin beekanii rakkinni jidduu keenya jiru kun furamee walitti dachaanee yeroo gabasaa tokkocharraa waliin nyaannu ka har'a waliin jenne kana akkamitti ija dura wal teennee wajjin nyaanna. Kanaafuu yoo namaa waa jennu hambifachuun yoo inni si waraanes haga fedhellee si haa waraanu yoo obsa taate obsaan wallaalaa miti obsuun sodaa miti obsuun beekumsa. Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi nama jajjaba jechaan nama dhugumaan humna qabu jechaan nama fal'aansoo nama qabee yookaan wal'aansoo nama qabee lafaan nama dhahu osoo hin taane nama yeroo aare yeroo dallane kayoo san dallanuu sanillee arrabaan ta'inna yoo ati nama arrabsite kasanan daran si arrabsu jira yoo ati nama dhoofsillee kasan daran si dha'u jira kana hundaanuu baafachuu danda'u kiyya dhiiga kiyya akka isaa hin fakkaatu ija gadi cal'ise nama akka isan tuyyuu nama jajjabaa jedhama. Kanaafuu nama akka isan ta'us nurraa eeggama. Kabiroos waan hin taane keessa seennee ofumaa hujii keenya dhiifnee hujii biraa ofii baasuun barbaachisaa miti. Keessattuu sooshaal miidiyaa irratti yeroo dalaydu uma feete illee dalagi arrabni si dhaqqaba akkuma kasi faarsu jiru kasittiin finsullee jira jechuudha. Aarii kanaan hujii biraa ofii baasuun hin barbaachisu dhimma biraa keessanii babal'isuun hin barbaachisu. Kanumaafuu namni keessattuyyuu obsa hin qabne sooshaal miidiyaa akkaataa itti fayyadama isaa ofumaa osoo irra filatee irra bareeda. Wanni ammallee irra deebi'ee osoo keessaan bahin jechuu barbaadu waan jidduu Oromootaatti ta'ame abbama fe'eeyyuu haa ta'u eessallee haa jiraatu jidduma keenyatti haa finnu. Alagaan akka waan jidduu keenya jiru san beekuuf ifa baasuun saaxiluun ofitti gammachiisuun
nama sawwaa godhu osoo hin taane ofii keetii hagam akka ati beektuu fi hagam akka ati deemtu of mil'isu ta'a. Akkuma reefa obboleessi Hamzaan jedhe wal hinaafuun wal waanyuun aadaa keenyallee miti akka amantiitti illee amantii kam keessa illee hin jiru. Namni cuftumtuu amantii qaba aadaas qaba. Yoo waa namatti fakkaatan bifa san addaan baafatanii abboonni dogongortee takkiinatti dogongoree jedhanii yoo deebi'an ilmi namaa kun eenyumtuu rabbi tokkocha malee namni hin dogongorre hin jiru. Dhiifamni illee kan lafa kaayameef waan ilmi namaa kun dogongoruuf hawaasni keenya dhimma dhuunfaatiin illee walitti mufattanuu dhimma qabsoo irratti illee walitti mufattanuu yoo wal arrabsan illee daangaa waliin bahina'a yoo waageettan illee arraba keessan eeggadha'a sababa illee nutti hin kolfisiin illee nutti illee hin gammachiisinaa afaanii jechuu qofa osoo hin taane hojiidhaan haa mul'ifnu. Namni cuftuu akkuma obboleessa jedhee bakki danda'uun gara danda'uun waan danda'uun hawaasa kana cinaa haa dhaabannu dhiiga obboleeyyan keennaa dhiiga ilmaan keennaa ka biyyattii sana haa yaadannu yoo waan tokko dalaynu waa'ee dhimma Oromooti yoo waa dubbannu waan halkinu tokko waan dubbannu tokko ittiin weeddisuu qofa osoo hin taane qabatamaan haa mul'ifnu. Hawaasni keenya waadaa wabii adda addaa kanneen waggaa dheeraaf ifatee waan jiruuf hawaasa keenya jijjiiruudhaan dhaloonni lafaa dhufe kun aktivistoonni amma bakka jirtan cufatti waan tokko waan qajeela mul'atu waan hawaasa keenyaa abdii itti horu irratti xiyyeeffannee bifa saniin deemuu qabna. Yoo wanni tokko argame garee uumatuu waan san immoo bifa addaatiin laaluu irraa gabaabbannee akkamitti waan san akka hiinu wanni tokko jajjaba wayii yoo waa arganne waan san jabeeffannee kan lammatatti taruu nama hojjetu jajjabeessuu warroota manguddoota duraallee kabajuu akkasumas manguddoonni illee akkuma durii sanitti yaaduu osoo hin taane akkaataa haalli yerootti deemuu fi aktivistoota ammaa kana haga danda'aniin gorsaantiin isuu waan isaan dalagan immoo akkuma obboleessa jedhe jajjabeessuu irratti xiyyeeffachuudha qabna. Kana yoo jennee har'aaf gahaadha fakkaata. Jecha keenya kana keessatti eenyu irratti illee xiyyeeffatuu fi miti waan yeroon barbaachiseef qofa dhimma kana kaasuu dandeenye hawaasni keenya warra wal dhagahuu fi warra wal hubatu warra dhiiga obboleeyyan keennaa ilmaan keennaa biyya keenya gajjigisan yaadatuu fi beeku ka of durallee waan nurraa barbaachisu hundaaf of qopheessu rabbiin nu haa taasisu jedha. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromoon ta Oromootaati. Hawaasni keenya amantii isaa kamiinuu biyya isaa keessatti akka Oromootti Oromiyaa irratti gammachuun akka jiraatu rabbiin yeroo xiqqoo keessatti kanaan nu haa gammachiisu jedha. Obboleessiyyaa yeroo dheeraa miidiyaa kanarratti osoo dadhabe hin jenne yeroo fayyaa qabdus yeroo fayyaa dhabdellee sagalee hawaasa keenya taatee odoo hirriba kee gahaa hin rafne hawaasa kanaaf dhaabattee hojii boonsaa kana dalagaatti jirtuufillee dhugumatti onnee kiyyarraa rabbiin yaada kee hagaati yaadde ol si haa ta'u jedha. Amiin amiin amiin. Diindaa keellee rabbiin of biraa si haa kafaluu taarraaf borullee rabbi umrii keellee haa dheeressu. Oromoo cufaa rabbiin wal haa jaalachiisu. Rabbiin haga umriin keenya jiraateen Oromoo wal jibbitu nullee hin dhageessinii nullee hin agarsiisinii. Amiin yaa rabbi. Amiin. Amantiinis ta'ee gosaanis ta'ee naannoon illee ta'ee Oromoo quba walitti qabdu osoo hin taane Oromoo quba wal qabaattu nu haa taasisu. Amiin. Rabbiin tokkummaa afaan osoo hin taane tokkummaa dhugaa rabbiin nu haa kennu. Amiin amiin amiin. Akka maatii raadiyoo daandaqaatti illee kanuma isin cufaafuu hawwaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Galatooma hora bulaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. هدو قلتهم جزاك الله خيرا. آمين آمين جنة دعائي كان كيتي في ويومي هوريبو اللي ديبني أبالي نجسو دام سجبان ودبر ستي دام سكنا بودا وما تكالي وما وني رتتش دبالا نولي ننجرتو فياتا اي دعائي اللي نرغتي آمين جنة ورمو أرغتي غوصا والقودو غندا والقودو غوتي والقودو غري والقودو ربنو نغر سيسنين وانا كان جبدوتي ورمو أمنتي والقودو كليسا اللي أرغتي ورمو انتون amantii wal qoodelle argite warroottan wanitu amantiin argite gargar nu qoode ummata biyya sana argite Oromoon makana ficcisiisaa turani egaa hedduu galatoomi Oromoon tun argite amantiin kaleessalle wal qoodde argite balalle walitti hin buufne ta ammaan tanalle argite nulleen agarsiisin rabbi nuun agarsiisin Oromoo gandaaf gosaan amantii wal qooddu rabbi nuun agarsiisin bilisummaa hawwinuuf san argite rabbiin argite yeroo gabaabduu keessatti nu agarsiisuu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa turtiin guyyaa har'aa mariin obboleessi kiyyaa bakkalcha barii wajjin taasifne tana fakkaatti egaa yaadni kun akkaan bal'aadha egaa yaadota dhiyeessine kana keessatti egaa waan ummata keenya fayyadu jenneetidha kan dhiyeessine garee tokko yookaan immoo garee tokko ol qabuuf garee tokko qabuuf nama tokko qabuuf nama tokko ol qabuuf wanni irraa dubbanne takkaleen hin jirtu akkasiidhaan akkasan nu hubattan barbaanna egaa wanni nu waan kana hunda sa'a dheeraaf deeqa dheeraa kana hunda haasofnuuf
argitee ummanni kenna gulantaa gabrummaa kanarraati gara bilisummaatti akkinni achi ce'ee argitee tokkoomee wal dhaga'ee teessoo tokkorratti gama toora feesbuukiif maali kanaan argitee haasawuu miti arditeen argitee biyyateen handhuura oromiyaa finfinnee teessatti argitee ganda har'a diinni dhuunfatee qabatee harkaa qabu kana keessatti argitee waltajjiiwwan biyya san keessatti guyyaan nu walitti qabamnee haasofnu rabbi nurraan fageessini egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaawwan keenya hafan wajjin turtiin keessan nu faana haa ta'u. خلاص الريد سنيه مالف تئمنا بواها ولا قهود النيه ميملا ودواها أكنت أني تانيه إله وامئك مدنيه نمو خراب يا ديما ميوم لبني ميوم لبني ugaanu toojiruhu darri dirree bahee if mul'isuuf yaalaa bakka dhugaa bu'ee beeki dhugaan garaa sossoosuun dandeessu hin kallattii malee dhagaa malee hanni dhugaan jettu yoomillee kamtu haqarra wallaalee nu dhibee akkaataan hundarraa mul'ata fakkeenyi nam dhugaa fakkaata otoo bakka yaadni hin gahiin karattu walgatee mee akkamiin dhufaa nasrii yakkaatu hammaatee jidduu mateenya jirti rakkoo baree kanaa rakkoo hedduu biraan dabaree jidduu walii daba yaaduu hin jaalatu rabbillee rabbii jedha dhiisaa waan nurraa malee yoo waatu gongorrees wal gorfannaa mi maalumaaf hamtuu walii yaadnaa otoo beekamee gaajiru laalee khanfuru obbo laalamee wallabee silaa guytuko onturu kharaas riidhisnee maaliif deemna bowaa wallagahu dinnee meemalan udawaa akkan ta'ani taanee ilaaha waamee gamudannee نمو خلاف يا ديما ميوم لبني دوغانو توجروه در دربه if mul'isu yaalaa bakka dhugaa bu'ee beeki dhugaan garaa sossoosuun dandeessu hin kallattii malee dhagaa malee hanni dhugaan jettu yoomillee kan nam garii na ajaa'ibee irra walii fataruun dhibee yoo ati korra wal mufatee of qulqulleesse aybii walii haasa dubbatee fidee waan inni hin qabne ragaa wanti neessuun kummeeni ta'a hayoof karoorri keenya tokko yaa boodisa lakkaanutti hin taa'ina rakkoo asistiisi atis dhaabbadhu inni obboleessi kee uummadhu والمرار فدا مرب ماجا خول لبس أو في ولي قدا جال لدور قبدان دي بسا نولي كم جيسا